Ashamaa harka fuunee oduu isin dhageessifnaati jalqabee irrattis matooti oduu. Ummanni diddiimoon biyya alaarraa gara biyya teenyaatti as caan kan maqaan isaanii geergoo yookaan tukaan jedhamuun beekamu miskiintota isaan jalatti ramadaman hirmaachisuudhaan weerara cimaan irratti labsuun himameera. Bulchaan bulchiinsa ummatoota tukaanaa isaa godhaniini galma gahiinsa weerara eegallee kanaaf hirmaannaan ummatoota miskiintota injiraanii fi tafkiiwwanii qooda guddaa qabu jedhaniiru. Itti dabalaniitis haasaa isaanii keessatti waajjirri keenya guddaan tuuttoo mana citaa qaqaa mana citaa ittiin ajjeeramee fi magaalotatti immoo baqaqaa gamoowwan gurguddootii jedhaniitiin jiru. Itti dabalaniitis waajjirri guddaan ummatoota tafkiiwwanii firaasha galabaa garbuu fi citaarraa hojjetame ta'uu addeessanii dhukkeen manaa yeroo yerootti bishaan irra babnee fi qaamni hoosiftoota dabbasaa qabanii kan akka hantuutaa adurree fi saree deemilee xixiqqoo istaadiyeemii ummata tafkiiwwaniiti jedhaniitiin jiru. Waajjirri guddaan ummatoota injiraanii huccuu qulqullinaan hin qabamnee fi rifeensa filaan keessa hin baane ta'uu addeessanii kaayyoo weerara eegal isaanii milkeessuu keessatti taasifameen gareen ciminaan hojjetee caalmaa agarsiisa badhaasa addaa qabu jechuun hamilee murna isaanii jajjabeessan. Waldorgommii kaayyoo isaanii galmaan ga'uu keessatti taasifameeni gareen ummatoota tukaanaa halaalatti foolee ajaa'aa agarsiisuu fi rimootaan qaama namaa bilbilchuudhaan tokkoffaa kan bahan waajjira baqaqaa gamoo guddaa badhaafamaniiti jiru. Dandeettii utaalcha kumaandummaa kan miliqanii nama harkaa bahuutiin lammaffaa kan beekuutiin ummatoota tafkiiwwaniitis firaasha galabaa garbuu fi citaarraa hojjetame badhaafamuun isaanii himameera. Ummatoonni injiraanii sababa hiyyummaa isaaniitiin kan ka'e dorgommiin ala taasifamaniiti jiru. Sababa bakka injiraanii dorgomuudhaan sadaffaa kan bahe tuutni ummatoota balbalaa yookaan bararoo jedhamuun beekamanii wanta namni sirriitti cuqqaalee kaayee kan akka qadaada aannanii hulluuqanii seenuudhaan sadaffaa kan bahan badhaasa jecha eci yookaan ishee jedhamu argachuun isaanii himameetiin jira. Oduun tafkiiwwanii fi injiraanota tukaanotaan irratti labsame guutummaa guutuutti kan fashalaa'ee ta'uu oduun amma nu dhaqqabe ni addeessa. Ummatoonni geergoo yookaan tukaanaa akkuma hidhannoo isaanii qabachuun adda waraanatti fuulleffataniini farra ilbiisotaa itti biifamee fi baqaqaa dhaaba manaa laqaan laqamee miidhaan sasalphaa fi balaan lubbuudhaan murruqii kan irratti dhaqqabe ta'uu oduu gabaasaa isaanii obbo Balballaatu addeesse. Dhukkee manaa bishaan danfaatti rabanii qulqulleessuun miidhaan akka murruqii kan irratti dhaqqabe tuuta ummatoota tafkiiwwanii ta'uu kan gabaasan itti gaafatamaa waajjira geejibaaf qunnamtii ummatoota tafkiiwwanii obbo Hantuuta jedhamu. Sababa huccuu jirjiirratanii uffachuu fi hawaan jirjiirratuudhaan hin qabnes tanuma qaban yeroo yerootti miiccanii uffachuun hurka qaamaa dhiqatanii rifeensa filachuun adeemsi hojii isaanii yeroo dheeraaf qancaraa kan ture guyyaa hallee isaa duulli sanyii balleessuu irratti labsamuudhaan balaan haawiyaa diimateen qaamaa guggubachuu fi qeensa qubbeenii gidduutti qac godhamuu injiroowwan hedduu irratti kan dhaqqabe ta'uu itti gaafatamaa waajjira dhimmoota kominikeeshinii mootummaa ummatoota injiraanii obbo Qinjijiitu gabaase. Itti dabalaniitis maashina maqasaa fi shigree haaduutti gargaaramuun gojoon ummatoota miskiintota injiraanii hedduun diigamaniiru jedhanii an oduu kana kan isiniif dhiyeesse malaaxaa abbaa waree boharsaa afaan qoree ciccirguduunfooti oduun keenyaas kanuma hurfaa keenya kaafee wajjin turtii gaarii.